awwaardii Hacaaluu irratti akka miidhagdanii argamtaniiti kan isin jirtanii uffannaan keessanillee hedduu miidhagaa. Mee yeroo jalqabaaf immoo kan isin gara kana dhuftan yeroo meeqaffaaf? Ani yeroo jalqabaatiif hin dhufe. Ani yeroo lammaffaa kiyyadha. Ayyaa ati sirriitti itti barteetta jechuudha. Akkami ati yeroo jalqabaatiif dhuftee miira akkamiidha kanarra sitti dhaga'ame kan kanaan dura mana teessee argitu caalaa guyyaa har'aa maalidha wanta addaa kanatti argite? Miira baay'ee addaati. Waan nama namnidha argee baay'ee namatti tola. Kanaan dura na darbee baay'ee na qoccee. Baay'ee galatoomii ati immoo kan kanaan duraarraati amma yeroo ammaa kan itti argite mee wanta addaa kan argite yoo jiraate? Wanta addaa kana argee tokko jaalalli uummanni kun Hacaaluudhaaf qabu akkam akka ta'edha. Kan bara darbee akka kana hin bareedu ture. Kan bara kanaa immoo kan bara darbeerra baay'ee fooyya'ee waan bareedaadhaan kan adeemsifamedha jechaadha awwaardiin kuni. Baay'ee guddaa galatoomaa isinuma lamaan immoo kan akkasitti miidhageeru garee kan biraallee qabdu. Nu lamaan qofa. Baay'ee miidhagdu. Gara isa dhufuuf immoo maalidha kan isin dhaamsa qabda yoo jiraate uummata Oromoof isa ta'u warreen awwaardii kana qopheessanii fi dhaamsa qabda yoo jiraate? Calqaba irratti boordii badhaasa Hacaaluu awwaardii kana qopheesse baay'isne galateeffachuu barbaanna. Maaliif sagantaa akka kana bareedu qopheessanii haala kanaan adeemsisuu isaaniitiif baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna. Itti aansuudhaaf immoo uummanni kun jaalala Hacaaluudhaaf qabu baay'ee kan namatti toludha. Gara fuulduraatti illee dhaloonni nu fuuldura jirullee ta'e dhaloonni nu duuba jirullee ta'e jaalala Hacaaluudhaaf qabu kana caalaa dabalaa ka deemu ta'uudha qaba jechuudha. Baay'ee guddaa galatoomii siif dhumarratti carraan kennu weellistoota ati jaallattu keessaa namni har'a injifate injira kanatti filatte? Eeyyee hin jiru. Taaddalaa Gammachuu, Guutuu Abarraa baay'ee mo'achuu isaaniitti baay'ee itti gammadeera. Anillee Taaddalaa Gammachuu fi Guutuu Abarraa isaanumaan filadheeyyuu. Baga gammaddanii baga kana agartanii kuni firii keessanidha. Firii dadhabbii keessaniitti baga gammaddan jechuun hin barbaada. Baay'een isaan jaalladha guutus ta'e. Isinillee guddaa galatoomaa jechuun barbaada galatoomaa.